السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها في كبريمتوتا كناتوب سلام عليك يا كان جلالا خنون ربك لقب غارك تاموري بك سنجرتا تيسن برا حاجو سنجرتا جلال من رمو غوتو الدنيا رجتا كنديرا كندلا كان كريستانا كان مسلمة كواقع فتاون تكيسنو سلام عليك يا كان جلالا خنون ربك لقب غارك تاموري بك سنجرتا تيسن برا حاجو سنجرتا إيجا مالي دفتي ورنا جتن بقادا يوغان دبت nama gammachuu qabu nama hamileedhaan dubbatuun fakkaadha malee hedduu tokko garaan kiyya kun na danfeetiin dhufe. Maaliif yoo kan jettan taate dubbii jawaadeetii fi dubbii furmaatee waan zakkoon godhaa jirtu tanaatiitu na aarseetiin akka malee aaree dhufe. Maaliif cal jettan isin? Maaltu nu callisiisa akkamitti usu wanni irra jawaadee fi furmaatee irra ga'e bornuu ragaisi habeenu jawaadeedhaa fi furmaateen haala hamaarra waan jiraniif gocha ilmi namaa warratti hin dalagne irra dalagamaa waan jiruuf cal jennee laaluun qabnu kana obboleeyyan keenya waan ta'eef kana godhaa jiru kuni rakkinni fedhe yoo kan jiraatu taate namni obboleessa fi obboleettii fi akkamitti akkana godha dhugaadha quba qabdan kennan nama gaariidha jechuudhaaf hin dubbadhu. Tanaan duraanis waan hin taane dalageetiin jira. Garuu gocha fokkataa akkanaa kana takkaa dalageen beeku. Kuni gocha ilma namaatiif rabbi biratti illee jibbamaati. Akkamitti ilmi namaa siirii walii godhee wal maraachee wal dhamaasee kan hunda walirratti yaada. Zakko na beekta ana kannaadha. Yoo nan beeknes na baruu teessa. Kana ammaan booda biyyatti jirru magaalaa takka keessa inshaallah wal quunnamuun keenya hin hafu. Sirraa hin baasu ta'a. Waan kana guutuu akka ati furmaateedhaa fi jawaadee goote daran godhamuuf teessa. Godhamuuf teessa. Kana fuulduraanis itti hima. Isinilleen Oromootii. Du'aa inaaf godhaa dubbii tana rabbi si haa gargaaruu naan jaalaati. Ani akka nama tokkotti dubbii tana irratti illee ni wareegama. Kun gocha fokkotaa takkaa ilmi Oromoodhaa addunyaa irratti walirratti dalagee hin beekne ka godhamaa jiru. Ilmi Oromootii miti waan addunyaa irratti takkaan argamin ka godhaa jiran. Maali onni akkanaa? Maali siiriin? Namni namaa wajjin dhalate. Ilma dhiiraa akkas godhu akkaataa inni keessa jiru san namni laalee dhugumatti namni dhiiga Oromummaa qabu namni obboleessa qabu cal jeellaan waan kana waan cal jaanii laalanii akkana godhuun kun maali? Ani kanarratti arrarraa tarkaanfiin tiyya karaa jawaadeeti. Jawaadee gargaaruudhaaf arraas borus ani akka mataa kiyyaatti akka kannaadhaatti ibduu bandee waan takka illee irraa wareegamallee irratti hin kafala miidhama isaa san irratti miidhamni obboleessa kiyyaa miidhama kiyya waan ta'eef. Jalqabni nuti Oromoodha. Ja'anii dubbachuu dura dhiigni saba keetii miidhaan saba keetii silaaleessuudha. Namni miidhaa saba isaatiin hin adoonne boo horiin afaan hin beekne waliif adoota. Horiinuu yoo cumaa harka ni gadoota caljee biran dabru. Akkamitti miidhama isaa namni argu caljee tattaa'a. Maali wanni kun tanaan dura ifa naaf hin taane dilana akkaataan sida dibdeetumaan caljee kun dubbii ajaa'ibaati. Dhugumatti warreettan sooshaal miidiyaa kana gubbaa yaatanillee isiniin ajaa'ibu jira. Seenaalleen isin ajaa'ibdi. Oromoolleen isin ajaa'ibdi. Warreettan waan godhamaa jiru tana teessanii ilaaltan. Hai
sooshaal miidiyaa yookaanuu kan sooshaal miidiyaa kana fayyadamu wala artii Oromoo qofaa isa qofaa dubbate dhimmatan ol bahee akkaan harkatti dhugatti walli artii Oromoo yookaan Nasruun dhiira faarsuuf osoo hin taane dhugumatti dhiira dhimmatan irraa nama ol bahee dubbateedha. Isinilleen ilmaan Oromoodhaa warri karaa waasaappiitiin karaa imootiin haruma hundaanuu dhuftanii maali Jawaadiin obboleessa keessanii maaliif hin gargaarre jettanii nu dubbattan annat dubbattan arrarraa eegalee gargaaruudhaaf qophiidha. Kanarraa if duuba hin deebi'u wanni if duuba na deebisullee inuma hin jiru. Kanaaf hubadhaa ani hedduu takka maaltu na dhagayama warreettan seerii dhagoona jaanii yaansan inshallah biznillahi ta'ala yurabbin taate qabee akka isaan Jawaadee godhansan caala niin godha. Namni kana Oromoodhaa miti. Oromoon kanan godhu sigalee kennaa tolaaf osoo hin taane ilmi Oromoodhaa waan akkana inuma irratti yaadu ni isin godhu. Akkamitti garaan isin danda'e obboleettii teessan intala dhalaadhaa manarraa baaftanii akkana gootan hin qaanfattanii jawaadummaan isaa maal isin godhe waan fedhallee yoo ta'e dhiiftanii biran dabartanii namatti himattanii yoo rakkoon isin jidduu jiraatte siirii maaltu fite waan rabbiin jibbe ta'e ilmi namaa jibbe akkamiin yaaddanii kanaa gootan ammoo kanarratti arrarraa jalqabnee furmaateedhaa fi Jawaadee cinaa dhaabbachuudha qabna. Yoo kanan ta'in sooshaal miidiyaa irratti illee ol bahuun dhorkaadha. Maali? Namni saba isaatiif yaan namni miidhama ilma Oromoodhaa hin dubbanne maal dubbachuudhaaf ol bahuu yaatan? Tabiraa maal haasoftan? Miidhamni obboleessa keessanii miidhaa teessan akka ta'e hin beektanii. Kanarratti Oromooticha inshallah ani akka kennaadhaatti akka mataa kiyyaatti du'aa inaaf godhaadhaa. Dhimma tana hanqaan lubbuun itti na baatu takkatti jalaaf hafuun deemu. Ani wanni kun hedduu takka garaana nyaattetiin dhufe. Tanaan dhukkubuu jira. Tanaan nyaachuu jira. Hirriibaan itti dhabe. Egaan fiidiyoo san laalee waan isaan godhuuf jiran arke guututti hirriibaan jiru hirriiba dhabeetti bakkaan jiru wallaalee. Gocha kanaa ilmi namaa akkam hunda dalagata. Maal gara jabeenyitti lanaa Jawaadee cinaa dhaabbachuun kan rabbitti illee ajirriidha. Dubbii isaatiif yoo miidhamte wallaahi ni milkooyta. Gara rabbitti illee tuntana ammoo ilmaan Oromoodhaa fiidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan zakkoodhaa fi jara guruuppii isaa wajjin waan akkanaa kana godhaa jirtu an na biratti akka taphaati salphaadha dilesii miti. Garuu ijji irra ilkeen irra obboleessa keessanitti kofaltan ijji obboleessa keessanii ilaaltanitti kofaltan booda imimmaanitti gaafa isin harkaa jijjiiramte kennan maayyee jechuuf teessan akkatti namarraa kafalu hin dhabu rabbiin akkuma fedhettu wasana rabbii dabritanii jirtanii kanarratti ammoo Jawaadee cinaa dhaabbannaa hanga dhumaatitti ammoo isinis goda seentan laalladhaa ceetanii illee hin baatan bakka itti baatan hin qabdan biyya tokko waliin jirra waan ta'eef kana irraa ibuu baannaan isinuu ni beektan abbaan karaa isa baasuu ni beeka. Kun kana ilmaan Oromoodhaa
Viidiyoo tun akka agartanii laayik sheer godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan naaf gaada. Ani kennan dubbii tan irratti wareegama hanga dhumaatitti Jawaadee cinaan dhaabbadhaa fakkaataa isaatiillee cinaan dhaabbadhaa ilmaan Oromoo kan dhiiraa kan dhalaa hunda keessanuu isiniin jaaladhaa. Kana dhaamsi kiyyaa halkan viidiyoo tanatti aantuun isiniif deebi'utti nagayaan naa turaa. Ciao.